السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يمتوتا في شندا وتوتا كان أفتوب جرجرتو سنين جتا. أرى فرانكي ويم جوات كرتي دلقو فين ديما فرانكي سونيس مالي سموني كنا دلقا الرعاق بويا سدي موافري باتي بقولنا هرجع سي برتي باتي ديبته هرجع نسي ملا إن جلا بدي جراجته دولار بسدي تو بدي دولار سنة جلا ملا سنة جلا فرتي تتنين جرتي أتيمال جتة تنين كسوما من أنا ما رفته ملا كنا ما حتى جداني وارس إنجت كما يلا share like subscribe gochuudhaan jabeessaa isiniin jedha subscribe finaa godhaa sirriitti like share na bira dhaabbadhaa nagargara isiniin jedha oromotiyyaa akkasii hamma dhumaatitti na waliin tura waan isin jettu kan waliin ilaallu ta'a amma ni bilbilaa fi hello assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nagame kam Naga wallah alhamdulillah kan sih. والله الحمد لله أنا سنة قاعد كم تجرتها Kira wallah saya nak kami naga kisa. والله الحمد Tinggal لله fakat. والله نقع الحمد لله أنا بلا اللي مجرى النقام له ما تجرى سبرا والله ما شاء الله لك ليش نبرا لو كل نقبنا ولا ببريد والله ما شاء الله Masya Allah. كاسي الله كمتي Wallah naga ada alhamdulillah. ما شاء الله وقت كانت هاتي ما فكرت جريت تلاقان سمبرا كم Wallah bered gara-gara manjut. ما شاء الله يدو رحمة الله يا بريد kale jechuun gadda hojiitti deebiteemi akkami mucoo bilbilteera hojiitti deebite La wallahi bilbileeni. ayyee Bakka bilbila moo yaalaa ture bilbilli siinaa seenuu deemaa taate jedheetumatti dhiise. Akkasuma bilbilee fi bu'aan qabu. Jadi gadda gaafa galisan bichaa nu galii jedhanii dawwalii. ayyee bareeda kale galgala jechuun bilbiltee turte anillee immoo warra natti hin tolle sanumaa fi amma si bilbiluu danda'e simmaa waanaan jettee waan gaafadhu jennaan sitti bilbile jechuun ati si biratti baatee isin immoo maashaallah mana addatti qabdi ani atillee achitti baatee jennaan inni hedduu natti tole maaliif namni baan jiru isin manni kisiillee adda akka tasaa isillee immoo hojirraa yeroo masan baatee bakkuma tokko baatanii hedduu namatti tola maashaallah amma kan isin gaafadhu naan jette mallaqa manuma kaayee tumaan jechuun saaxinuma keessa kaayee ani saaxinillee qulfiin qabdu mana adduma gala waan ta'eef ittilleen qullufuu dhiisetumaan biraa deema kanaaf mallaqa gaafuma gale san achi keessa kaayee ani ilaallee har'a yoo ilaaleetiin jedhu doolaara 1,000 kaayee doolaara 1,000 keessaa doolaara 300 jiru kanaaf mallaqa na jalaa fudhattee na gaafadhu ani immoo isitti dubbachuudhaaf hedduu hiriyaa hedduu jaaladhu hiriyaa hedduu kabajuu bakka guddaa qabaa fi kanaaf isii waan akkanaa dalaguu isiitiif ani ittiin gaddee na gaafadhu doolaara 300 na jalaa fudhattee naan jetti sanuma si gaafachuu barbaadeeti. Astagfirullah, wanti mama maradhe ni gaafa siin keetu beektaa dhukkama siiti bira jira waan hin jirre tokko biyya bunaa raama. Bira jira birrii bakka nama bira lakkoofte keetti beektaa. Ayyee. Alwayyo birrii shan akkanaan kaayinii ergi jennaan dafeen erguu dhiisinaan jetteetu akkasumatti keetti ani immoo garuu wanta akkanaa kan astagfirullah maanan beektu. Miidhinaadha tana duras waa fuudheen beeku ammallee birrii si an fuudheen jiru garuu safiyyaa akkana siin jedhe. Isimatu akkana naan jedhe maalaani waan isin naan jedhe maal jedheetiniin si gaafadha akkana ani isin jechuun itti dubbachuu juuni saalfadhee takka waan akkanallee irratti hin argine walitti dabalamnee waggaa dheeraa waliin turreetiniin jirra kanaaf maal akkasiin taatellee ani beeku namni dogongortee yoo qafuutullee taate gaafadhuu namni baa jechuun an nama wajjin galuun qabu kophaa kiyya gala waan ta'eef namni ballee mana kiyyallee dhufunnee balbala kiyyallee immoo namni cabsee seenu hin jiru. Kanaaf isimatu fuudhee akkamitti akka fuutee fi maal taatee akka isiin fuutee isaan birrillee lakkaa'eetumaan isima biratti walumaan kenne garuu akkam akkisiin taate ani naaf hin gallee naa gaafadhuuti ani sitti dubbachuudhaaf immoo mataa kiyyaa ni saalfadhe waan akkanaa takkaa asirratti hin argine naan jette
kanaaf anillee bakka asiin akka jennaan ayya bakka rakkoon qabu waan jiru maraanatu gaafatee addaan baafatee sidee bisaa atillee dhaariniiti mata akka rakkoon hin jiru silleen kanaa sitti naartuu yoo fuutellee argitee natu gaafataa jedheeni. لا والله لازم أعوذ بالله وانت كنا والله يوسو كرك قد يجي شغري فيكيا ديسي كنيسي سنسي برد دبدا دجيجو ما في بري واني كباتنا كبر باري قداتو يجيجو بريسي أنا والله سي بكا كيسا قد تسير على مريسي أكام باكو قد يوما سني يومي تنافسين وكليا غراتي على والجارنا والله أنا بيرا كانتر يعني أكام بريسي فوق استغفر الله والله لازم بريسي سموني تراجعنا تبوتا غير رافو Orula kofte kuno jadi berarti kita nunggu kan kating kain itu BFD jennan yang ergo menanjete karena dia motif berisi semua itu kampungnya kami tuh tekan akan ada fafuti nanjet tinggal atas kabaja sana masjid juga isi akan itu tekan akan nanjet ya ati amma dhageetta jechuun kasi gaafataa jiru kanaaf amma maal si fakkaate ammaati kasi gaafate anillee jechuun foonuma keeti ati yoo birriin akka barattu jechuun amma birrii atis namni baa caqasi isiin namni baa hojjetu galte namni fuudhin beekamu. jechuun ati fuudh kenena. Mallaqa jechuun yoo fuute amma beektaa namni baa odoo namni baa achi jiraatee sila akkasii namni baa achi wajjin jiru namni ballee mana sana hin dhufne si malee kanaaf amma ati mallaqa dhugaa jirtu natti mijeetu mallaqa atillee hin kafaltu mallaqa jechuun anatu kafala rakkoota kan qabu anan mallaqa nasirraa kafala 300 miti 3 olillee taate rakkoota kan qabu nasirraa kafala isin qarshii 300 jettee kanaaf atamma dhugaa jirtu mallaqa fuutee dhugaa jirtu natti mata akka rakkoon hin jiru natu ergaafi mallaqa. Laa jechuun akkasi osoo hin ta'in jechi yoo ati mallaqa baraan rakkoo Grupi walirratti dha. A'udzu billahi. Gadi fide ya wallah. Amma dina fide. Dhuftu isillee. Dhuftu. Akkamitti wanta kana naan jettu wallahi fide. Kanaafuu yoo adii itti dawwalee naa seenuu dide amma fide gruppiidhaan bakka. An akkumatti birrii isii akkumatti fudhadha bakka ishi kakadhee fide viidiyoodhaan dawwala qur'aana qabadhee kakadhaa fi'an birrii isiin fuuneen saaxinii isiitti yoo birrii dhiisi saaxinii yoo harkaan qabanne jedhee qur'aana qabadhee kunoo sin biratti kakadha. Ishii nama waamee namni naa akkasiisu kun as jiranii miti jarrillee hin beekan waan ta'eef. Ana kamti birrii isii fuudhe ishii. Kanaaf amma jechuun akkatti.
Iloleniiti jiru biyya ormaatiif obboleessa obboleetti wallaal. iloleniiti anama prank sirra dalaga jedhi dhiifama prank dha dhugaa isillee nama naan hin jenne ani prank isii walii gallee Mana gootu dhabdee ishee zi'aadha. isii walii gallee irratti bilbilee prank ajaa'iba Mana gootu dhabdee naaf isii jidduu wanta akkanaa fiddee. prank ajaa'iba sirra dalage kun prank dha kaachuu wanni gootu hin jiru dhiifama Oke, sababni isiin bilbila narraa kaasuu diddeef maayin. jechuun natti himte Sirriitti achumaan naa gaafadhu natti sumatti himte qaxxachiisi. la jechuun sanii miti amma prank dha isii wanuma takka naan hin jenne isillee naa bilbiltee turtee iyyuu irraan kaasini anuma jedheen beeyta bilbilaa turtee ani irraan kaasine sabni irraa kaasu isin sirraa kaasuu dhabdeef anumatu itti hime irraan kaasini prank irra dalayna akkana jennee ani jedhee tiniin walii gallee sirratti dalayne malee isin beekaa sirraa kaasuu dhabdeeti miti anumatu akkan kaasne godhe akkasiin sin jedha kanaaf atamma dhiifama naa godhii daawwattoonni si ilaalaa jira waan ta'eef dhiifama siin jedha kun prankedha siin waa takka siin hin jenne bakka guddaa sii qabdi hedduu si jaallatti atillee waa jalaa fuutee osoo hin taane prank misirra dalayne walii galleeti siin jedha. Halo? Ayya, alhamdulillah gama dhugaan ta'e. Hayya dhiifama sii godheetiin jira daawwattoota keenyaallee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dhiifama godheefii jira isinis dhiifama gaanaa taasiniin jira. Akkasii daawwattoota kiyya aartee jirti. Jechuun ani prank bira dalaguuf malee mucoollee maashaallah isillee nama akkasiiti miti. Sunis immoo hiriyaa isillee akkasumatti jaalatti akkasumatti kabajjii bakka guddaa qabdii fi tunis akkasuma yeroo barbaadde qulfii isii fudhattee raawwattee tiniin torbaanis 15 yeroo boqonnaa qabdutti baatee tiniin mana santeetti wanni takka gara waggaa 3 waliin gaanii wanni takka hin jirtu maashaallah dhaa jara lachuuyyuu nama sodaa rabbii qabu nama imaana qabu hedduu namatti tolani. Akkasii siin jedha ani immoo mucayyoo maan hiriyaatiiti walii galee raawwadhee prank ajaa'ibaa dalaguudhaafiin akkas godhe malee waan isiin dalagdee miti. Akka isiin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiin jedha hanga viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.